Ijoo duulee keenya guyyaa har'aatiin hooggantoonni paartii adda bilisummaa Oromoo ABO erga biyyatti deebi'anii adda ba'an kana jedhuree obbo Daawud Ibsaa fi garee obbo Araarsoo Biqilaa gidduutti araarri taasifamu mari'ataa jiru jedhamee tibbana miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa ture. Amma maalirra jira kan jedhu gabaasa guutuu dhageessu. Mootummaan Ameerikaa ijoollee umuriin isaanii waraanaaf hin geenye dirqamaan waraana keessatti hojjechiisuu ilaalchisee mootummaa Itoophiyaaf akeekkachiisa kennee jedhame. Kanas gabaasa guutuu dhageessu. Humnoonni TPLF meeshaa gurguddaatiin haleellaa gaggeessan itti fufuun isaanii dhaga'ameen kanas gabaasa guutuu dhageessu. Sa'a namni alaamanni nagaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Niwus gabaasa guutuu isiniif qabanneen faana turan affeeraa keenya. Waggoottan 5 darban erga garaagarummaan hooggantoota dhaabaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame as gama koree hojii raawwachiistuunis ta'ee gama jaarsummaatiin yaaliin araaraa hedduu taasifamaa turuun ni beekama. Haa ta'u malee furmaata waan hin argatiniif gama boordii filannootti darbuun baatii 7 oliif yaalamee hanga yoonaa utuu furmaanni hin argatiin akka jiru obbo Qajeelaa Mardaasaan dubbate. Yaadni furmaataa dhiyaatu garee sanaan garee ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamu jechuu isaaniitiin waan fudhatamaa hin arganneef utuu hin milkaa'in hafe kan jedhan obbo Qajeelaan gama isaaniin garuu yaada furmaataa dhiyaatu fudhachuuf qophii ta'us eeraniiru. Qajeelaa Mardaasaa turtii BBC waliin taasisaniin gareen lamaanuu erga adda ba'anii booda qofaatti koraa kan gaggeeffatan yoo ta'u boordiin filannoo biyyaalessaa garuu korri garee lamaanuu fudhatamaa hin qabu jechuun kuffisuus dubbataniiru. Boordichi adeemsa seeraa akkasumas labsii filannoo fi dhaabaa kan eege miti jechuun fudhatamaa kan dhabsiise boordiin filannoo Itoophiyaa adeemsa qofaatti taasifamu caalaa bakka tokkotti dhufanii rakkoo isaan gidduu jiru furachuun koraa waloo filannoo irratti isaan hirmaachisu akka gaggeeffataniif qajeelfama kaa'utu ibsame. Garuu gareen ABO obbo Araarsoo Biqilaa kan obbo Qajeelaa Mardaasaa keessa jiran boordicha mana murtiitti himachuun hanga dhaddacha jibbaatatti dhiyeessaniiru. Manneen murtii gadi itti murteessanillee dhaabicha jibbaata boordii filannoon murtiin siyaasaa ilaalamuu qabu deebi'ee akka ilaalamu qajeelchee ture jechuun obbo Qajeelaan dubbataniiru. Garuu boordichi hanga yoonaa fala utuu hin kennin dhimmichi lafarraa akka harkifamuu fi waliigalteen garee lamaan gidduutti akka taasifamu yaalii gochaa akka jirus dubbataniiru. Boordiin filannoo nu suphuuf yaalii hedduu godhe ammallee itti jira kan jedhe obbo Qajeelaa Mardaasaa. Haa ta'u malee turtii kana keessatti himannii fi falmiin ture isiniif boordii gidduutti malee ABO irraa adda baanu waliin quunnamtiis ta'ee falmii akka hin qabne himaniiru. Himanni nuti dhiyeessine boordiin sababa quubsaa malee koraa nuti gaggeessine nu jalaa haqee kan jedhan qofa malee akka miidiyaa hawaasaa irra deemu waan gareen lamaan mana murtiitti wal himatan fakkeeffamuu miti jechuun obbo Qajeelaan dubbataniiru. Kanaafis erga waggoota 5 as garee lamaan kana gidduutti walitti dhufeenyis ta'ee mariin akka hin jirre mirkaneessaniiru. Kallattiin walitti dhufnee mari'achuu baannus boordiin filannoo dhimma kana akka furmaata itti godhu gaafataa turreerra jedhaniiru. Gabaasa keenya itti aanuun humnoonni TPLF meeshaa gurguddaatiin haleellaa gaggeessan itti fufuun isaanii dhaga'ameera. Torbanoota muraasa dura gandoota Affaar to'atee kan ture TPLF ammas naannoo sana keessatti dhukaasa gurguddaa meeshaalee gurguddaan raawwachaa jiraachuu isaa hojii gaggeessaan olaanaa tokko ifoomseera. Kana malees humnoonni TPLF naannoo sana erga to'atanii booda qabeenya Affaar tokko gara lamatti bakka bu'uusaa dhaga'ameera. Naannoo Affaar aanaa magaalee irratti haleellaa ga'een booda lakkoofsi namoota qabeenya toonsaa fi naannoo ollaa irraa buqqa'uun tilmaaman 18,000 ga'uu fi isaan keessaa gara 11,000 kan ta'an hanga ammaatti deeggarsa argachuu dhabuu isaanii abbootiin taayitaa naannoo sanaa Itoophiyaa Insaayidar jedhamuuf himaniiru. Gabaasa keenya itti aanuun mootummaan Ameerikaa ijoollee dirqamaan waraana keessatti hojjechiisuu ilaalchisee mootummaa Itoophiyaaf yaada kenne. Mootummaan Ameerikaa gabaasa waggaa isaa dhiyeenya kana naannoo daddabarsa namootaa irratti baaseen mootummaan Itoophiyaa gochoota ijoollee dirqamaan fudhatee tajaajila waraanaa keessatti ramaduu dhaabuu fi ijoolleen caasaa mootummaa fi gareewwan hidhatoo keessatti hojii waraanaa fi nageenya keessatti ramadamanii jiran akka hiikaman gochuu akka qabus dhaameera. Gabaasichi mootummaan daddabarsa namoota dhaabuu irratti tattaaffii hedduu taasisuu isaa eeruu ta'us hanga ammaatti rakkoo kana dhaabuu irratti sadarkaa xiqqaas guutuu akka hin dandeenye beekseera. Mootummaan abbootii taayitaa daddabarsa namootaa keessatti hirmaatanii fi daddabarstoota hedduu mana murtiitti adabuus
Yakkamtoonni daddabarsa namoota hanga ammaatti qorannoo irratti taasifaman baay'ee muraasa ta'uu fi tattaaffiin isaa godaantota idil addunyaatiif eegumsa kennuuf taasisuuf daangeffamaa ta'uu gabaasichi ibseera. Gabaasni kun mootummaan yakka daddabarsa namoota biyya keessaa kan daddabarsa hojii dirqamaa fi daddabarsa ijoollee isaanii haala ga'aa ta'een ittisuu akka hin dandeenye himeera. Gabaasichi mootummaan biyyoota hojii kanneen waliin waliigaltee dabalataa akka mallatteessuu fi boordii qacaramii hojii bilisaa dandeessuu fi kaffaltii qacaranii hojii kaasuu dabalatee leenjiiwwan qacaranii hojii irratti to'annoo cimaa akka taasisu gorsa kenneera.